Qopheessummaa naannoo Oromiyaa Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellaan nageenyaa fi misooma waloo cimsuu irratti marii xiyyeeffatee magaalaa Asoosaatti taasifameera. Maricha irratti abbootii gadaa, jaarsolii biyyaa, hooggantoonni fi naannolee sadan irraa qaamolee hawaasa bakka bu'an hirmaataniiru. Maricha irratti barreeffama waltajjii mariif ta'u kan dhiyeessan itti gaafatamaa waajjira qindeessaa misoomaa fi nageenya naannolee sadanii obbo Firoomsaa Solomoon daangaa naannolee lameenitti qaamolee nagaa booreessaniin walitti bu'iinsa uumamaa ture hooggantootaa fi hawaasa naannolee lameeniin xiyyeeffannoon kennamee hojjetamuu isaatiin yeroo ammaa rakkoon ture furamaa jira jedhan. Oromoo Beenishaangul Gumuz dhiigaan, sanyiidhaan, gosaan walitti hidhatee uummata jiru. Walitti dhufeenya kana immoo qaamoleen garaagaraa gidduu seenanii yeroo garaagaraatti akka sabni kun adda ba'uuf, akka sabni kun wal balleessuuf, akka sabni kun wal ajjeesuuf hojiin garaagaraa irratti hojjetamee darbeera. Haa ta'uutii yeroo ammaa kana immoo mootummaan waajjira waliinii kana hundeessee jira. Ergasii as garuu gama nageenyaatiinis gama misoomaatiinis hojii guddaan hojjetamaatii kan jirudha. Keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa walitti dhufeenya kana daran cimsuuf bu'uuraalee misoomaa kanneen akka manneen barnootaa fi dhaabbilee fayyaa ijaaruun uummanni naannolee lameen akka fayyadaman hojjetamuu isaa dubbataniiru. Kanaan dura as keessatti ta'ee kan hin beekne mana barumsaa 20 jira naannoo kana keessatti. Mana barumsaa 20 kana keessatti adeemsi baruuf barsiisuu erga jalqabee barattoonni nuti qabnullee gara kutaa arfaffaatti darbanii kan jiran. Kun maaliin dhufe jijjiirama mootummaa keenyaatiin kan dhufe jechuudha. Duwwaatuun ta'in bishaaniin uummanni naannoo lachuu akka wal arganiif daangaarra uummanni jiru bishaan akka waliin fayyadamuuf daandii waliin illee aanaaf aanaan akka wal arguuf hojii gurguddaan hojjetameera. Daandiin ispaaltii illee Naqqamtee Kamaash Qoncoo kiiloomeetira 160 kan ta'u amma Sadaal iddoo jedhamutti ispaaltiidhaan akka hojjetamuuf kabajamoo pirezidaantii obbo Shimallis fi obbo Shaadiliin argamanii jalqabsiisanii. Kanaanis walitti dhufeenyi naannolee lameen gama misoomaa fi nageenyaan akka cimu ta'eera jedhan. Rakkoo nageenyaa wal qabatee hawaasa qe'ee sarraa buqqee akka deebi'u xiyyeeffannoo olaanaan kennamee hojjetamuu isaatiin bu'aan abdachiisaan galmaa'eera jedhaniiru. Gama olaantummaa seeraa kabachiisuutiin hojii hojjetameen keessattuu maatii hooggantootaa fi hawaasa qaamolee nagaa booreessaniin booji'aman akka gadi lakkifaman taasifameeras jedhan. Gara fuulduras nageenya naannolee cimsuuf kan kanaan dura irraa caalaa cimee akka itti fufuun ni hojjetama jedhaniiru. Itti gaafatamaan ittaanaa qindeessaa misoomaa fi nageenya naannolee sadanii obbo Diinsaa Bayyanaa hojiiwwan gama nageenyaa fi misoomaatiin sadarkaa biyyaatti hojjetamaniif naannoleen qindoominaan hojjechuun isaanii murteessaadha jedhan. Walitti dhufeenyi naannoon Oromiyaa fi Beenishaangul kan kanaan dura irraa akka cimuuf ni hojjetamaa jedhaniiru. Duraan Oromoo fi Gumuzii fi uummata Gumuz keessa jiran, Beenishaangul Gumuz keessa jiran walii wajjin ta'anii, walii wajjin guddatanii, walii wajjin